Yoo qayyarachuu feene amma fakkeenyaaf yoo keenya afaan Ingiliz ta'e asirratti qo'atneetuma gidee kan tuqatne afaan Oromoon nuti reefuu achirratti aad goone san nu fidaa jechuudha. Keessa barbaadne Eastern Oromoo kan yoo kanarratti okkee jennaanii jechuudha. Akkaan nu fidaa jechuudha. Kana maaliin beekna jechuudha. Kana fakkeenyaaf afaan Oromoo gidee barreessu fakkeenyaaf barsiisaa yoonnee barreessina amma barsiisaa yoonnee barsiisonni jennaa fidaa jechuudha. Jechoota cufaa predict naa godhaa jechuudha. Yooni ana waan adda dabdaabee barreessuu barbaades waajjiraaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha kun kiiboordiin afaan Oromoo kun jechuudha. Barsiisota yennaa fida fakkeenyaaf amma wajji yooni jechuu barbaades walirratti wajjumaan yennaa fida afaan Oromoo jecha sirriisan barreessuudhaaf nama gargaara jechuudha. Kiiboordiireetu jechuudha. Amma gidee fakkeenyaaf amma gidee wanta googilatti sarchii godhuu barbaadne kiiboordii kana fayyadamna afaan jecha sirrii afaan Oromootiin barreessinee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana baay'ee barbaachisaadha afaan Oromootiin jecha waan fedhe barbaaddee googilirrattis waan fedhe argachuudhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Afaan Oromoo googilirratti kajoo kanatti sarchii goona. Galatoomaadha. Guyyatti aanu subscribe godhuun dagatinaadha. Guyyatti aanu afaan footoo imeejii akkamitti akka jecha sarchii goonutti googilirratti sarchii godhuu dandeenyuun isin garsiisa. Galatoomaa subscribe godhuun dagatinaa walii dabarsuun dabarsinaa. Galatoomaa.